akkas ta'e takka ati gubnu abboon amana koy. Dhiirota keenya kanneen jechuudha. Dumbusheen akka xiyyaa jechuudha. Burtukaanni akka xiyyaa osoo jirtu. Laga gama jedhe kanneen gizee argu dhiigatu na danfaan bakka yoonee nagarii qasa nyaan. Jaartii lammaffaa taatam. Ratiyyaani wannummaan ana afaan Ingiliffaan beeku isin lamaan jidduutti afaan Ingiliffaatiin coggarra kiyya gubdaniif jira. An dirqama anan jenne bara. Abbuma sii ta'e wahiiti fi siyatiin aarii nama biraan natti ba'u jirta boo. Ammiskiina bara anna mantuuqoo namatti wannaan jedhu an haasa'u managaasii waliin haasa'u jiraati. Jaartii lammaffaa taataa? Yoo harargee ta'e jaartii lammaffaa ni ta'a. Arsii yoo ta'e lammaffaa miti takka. Isaati jala abboo poolitikaa sankeen galchi rabbi jedhiti qoyme ana waliin haasa'u jirti. Jechuun waan dhugaa jirtu hundallee wali qabuun ilaalaal. Harargee yoo ta'e jaartii lammaffaallee yoo qabaate nan heeruma no problem. Gin arsii yoo ta'e ambar san jenne ambar isa siin hin jenneeti. Achi keessaa nun galchin jedhu yoo rabbiin nama gaarii harargeellee haa ta'u jimmallee haa ta'u wallaggallee arsiillee namni gaariin bakkuma hunda jira ibadaalleen bakkuma hunda jira. So atamma nama gaarii nama sonaa bareedaa ka bakka atin barbaadde yoo lammaffaa ta'uu ka barbaaddu nama si bulfatu. Bultii yeroo siin jedhu horii bichaa miti bultii hundaa ka si bulfatu. Ka inshallah ati ganama giza lafaa kaatu qirixxee qabattee deemtu jaarsa akkasii si kunuunsu. Amma wala qirixxee qabadee maa dullaadhaan moo maaliidhaan maaltu qirixxee qabattee? Isii bar dubbii dachaa sitti haasa'u jira ittiin boonitii irraa siin jechuudha ambara afaan arsii ati naga biyyaa baate hin turte. Saani mana ganama gizee lafaa kaatu qirixxee qabattee lafaa kaatu. Qirixxee qabattee deemtaa jechuun jaarsa atin ittiin boontu jechuudha. Dubartiin isi ammoo isiin takkatti maan fiidee maaliif siree korta? Ganama gizee lafaa kaatu akkasee biyyatti beektaa dubartiin ganama gizee lafaa kaatu qirixxee qabattee deemtii yeroo jedhamu akkana qabattee miti ganda kee deemti waan takka hin sodaattu jaarsa ittiin boontu jechuudha. Amma ka biyyaati ka abdii kiyya micciirraa fi finiina nyaatanii miskintitti jechuudha afar bilaa nyaachisanii ganama gizee lafaa kaatu kun. Siree irraa bu'i. Haadha faatee siree irraa bu'i. Ana chin jiru. Aadaa biyya teennatti akka aadaa biyya teennatti dubartiin takka kaatee qirixxee qabattee deemti jechuun jaarsa isiitiin boontii jechuudha. Siree irraa gabbu'e gamana deebi. Akkas jechuu innaa yoo si arge akkamam. Komentii ilaalin. No komentiidha miti. Yoo na argite waan kana lamaan naa gaafa waan kana sadiin naa gaafa dhooqa sadiin kan. Kam? Waan birriin bittuuf hin yaaddain waan takka. No waan akkana waan gara birriidha. Waan gara birrii yoo taate. Okay. I don't know about money. Ankati barbaadu tokkoffaa nama dhugaa qofa natti himu. Dhugaa fi dhugaa qofa. Mashee. Koba guyyaa takka irratti arginaan deebee isa amanuun gatii natti ulfaatu fan jechuun amala kan koo irraa soba tokko nama irratti qabee jennaani waan inni ji'a tareenaan jedhe ji'a kana deebee gaafadhaan. Hagam dhugaa dubbataa soba dubbataa addaan madaan. Nama haqa dubbatu wayya. Maali yennaa waan ji'a tartu dhugaa dubbatte san ammallee dhugama himta. Waan ji'a tartu soba jibde san jechuudha haddaa miti boru deebitee yaadachuu hin dandeettu waan ta'eef jechuudha. Jechuun akka dhiiratti madaalu keessaa tokko isa isaa waan ta'eef tokkoffaa nama dhugaaf dhugaa natti himu. Takka. Lammata taree deebi'ee nama fakkeenyaa fi aanaa tana namni yeroo akkanatti na laalu jallattuudha maaliidha akkasii jechuun miidiyaa kanarraa na argani nama fuula kiyya argani baagiraawundii kiyya waan hin beekneef na onadhani nama anaanis boonee na qajeelchee abbaa kiyyaanis haadha tiyyaanis abbaa fi haadha tiyyaanis boonee yeroo kaminuu ni qaba jaartii jedhee ittiin anaan dhaadatu hin qabu osoo hin taane ilaalama tokko. Jaartii qabdaa mingisee jedhan eenyutu sitti hime jedha. Self confidence nama qabu. Full confidence jechuudha. Okay. Anaa yoo barbaachisaa ta'eetti nyeenya anaa yoo jedhe hiyyeessaa haa ta'u. Dantaan qabu qabeenya isaa hiyyeessaa haa ta'u. Garuu yaada kiyya
ilaabilaamedha walitti himnee qabeenya fiduu ni dandeenya anaaf inni. Aniif inni yoo walii galle qabeenya guddaadha beeki doolaara guddaadha anaaf inni yoo walii galle. Gaafa aniif inni walii hin galle osoo abbaa fooqiyyuu ta'e anis qabeenya san nyaachuu hin danda'u innis qabeenya san keessatti hara galfatee jiraachuu hin danda'u. Egalee self confidence nama confidence mataa isaa qabu. Kanachirraa hafe ammoo akkam beektaa kan hin kijibne ka wannan jenne icciitii tiyyaa fi ta'uu fi ala baasee namaaf hin kennine. Icciitii tiyyaaf kan isaa. Dhiironni tokko namitti tiyya kana naan jettanii kan ala bayanii himantu jira. Ala irraa guyyaa takka akkana jedhee inni dhageenyaan zalaalam anaaf inni akka allaanduuti wajji jiraanna. Allaanduu jechuun allaanduu nama walakkaa bishaan keessa walakkaa qilleensa gubbaa jiraatti. Akkasii wajji jiraanna. Kanaafuu waan dhiira akkasii san barbaadan alqofxaannaa ammallee dhiira ispoortii jaalatu. Ispoortii. Yeroo baay'ee ispoortii jaalatu jechuudha. Bakka saniin nama baay'ee kufe anamma waa sammuu keessaa bakka sanitti namanna jala kufe. Dhiira ispoortii jaalatu. Nama lafaa ka'ee ilaala akkana na godhee kan inni fiinnaa naan jedhu jechuudha. Kan inni kaana naan jedhu jechuudha. Nama anumaa bakka ispoortii san eegasii walitti dabalamee boodallee yoo taftaf jechuu eegaleewu. Nama tokko bar duruma laaltaa bara fakkeenyaaf hiriyoota kan kee keessaa nama kamtu fedhii kuwaasii qabaa. Nama kamituyyuu fedhii ispoortii qabaa. Nama kamituyyuu fedhii qumaara taphachuu qabaa ni beekta kan hiriyoota tante keessaati. Sigalee gatii kana ta'ee fi nama fedhii ispoortiidha tumachi qaba. Sigalee anumaa tana akka nama salaata jechuudha akka nama salaata rabbiitti ispoortii qadaan goone. Wanni lama abbaa mana xiyyeeffatu. Anumaa tana anaaf sitti afaan wali anumaa tana akka ispoortii qadaan waat ispoortiin tam jechuun akka nama salaata rabbii fakkeenyaaf salaata rabbii namni yeroo hunda salaatu argite salaata rabbii qadaa godhuun itti ulfaatasa. Nama dhiira salaata rabbii qadaa godhuun jaalannee fi yeroo hunda ispoortii dalagu ispoortii jaalatu. Naata namni sun maal jennaan sammuun isaa firiidha sii galee. Biyya tam keessaa ta'u. Biyyuma fedhe irraa haa jiraatu. Waan kana naa qabaatu. Yoo kaayirollee si arge hin ta'a. La dhiira kaayiroon fedhu dhiifama naa godhe. No. Okay. Itoophiyaallee jirannas suke no problem. Anqallataan jiru. Wallahi dhugaa sin jedha Itoophiyaallee jirannas. Qabeenyi homaa rakkoo hin qabu jette waliin dalagan. Qabeenyaan barbaadu qabeenyi gadalii haa galu. Qabeenyi galaallayyaa haa bu'u. Bara abbaa buruqoo hime bakka ispoortii sanitti xiqqoo amma astayatii godhi jechuun si waliin eega jammare yoo nama asin dura xiqqoo agasan nama boshbosha wayiiti. Garuu ammoo namatti nama gaarii ibaadaa qabaa nama kijibuu miti. Bakka ispoortii san ammoo yoo eegaleewu. Jechuun namni. Yaa filannoo keetti mira qabda. Amma nama wayiiti jira nama dheeraa kameetira 192 dheeraa nama asliirra dheeratu jechuudha. Asli dheeraa mi? Amma kan isaan caammaa koo wannoo gubbaa baay'inee caammaa wannoo koongoo gubbaa ooluu naati faatee hayyee. Rakkanne maamilaa. Abbaa baruu kooftee bakka abbaarsi. Jaarsa na koofte. Akkanuyyuu jaarsa harkiftee fidaar taate. Jaarsa miti wanna abbaa qoy rakkanne abboo. Innatti tapha godhaa isin. Jaarsa harkisee fidaa jira aadaa sanuu. Jaarsa na harkitee aadaa je. Jaarsa isi atin okay umrii noo hagame qame. Ani marqillee kabilchaate tuyyuu nama kabilchaate. Waggaa hagame qa umrii. 30 haga 40 jidduu. 30 haga 40 jidduu. Okay. Kun marre nami anamma siin seetti mukulleen waggaan isaa 30. Miqanya seenee bara waan kum nagari eegalle. Oye, abdi tayyibaa qotitu jaarsa naa barbaadaa jira naa waliin rakkatte Oromoon.
abdi tayyibaa qootitu jaarsanaa barbaadaa jira oromoon naa waliin rakkattee riba dhabdee naa waliin bultii xiyyatanaaf maal jettu? Haa? Dhagaa fiduu waa darbannaa yoo ati heerumtee. Maal jechuu? Rakkate namni naa waliin hayyee. Ayash, ati seenaa tuni naa waliin azzabamte. Eessa jirtaa tamma? Meeqa bitte? Jajaran taaptaabii godhame. Isi ammoo wannaan kun maal? Family tap tap godha hundi keessaniyyuu haara namoonni Sadhaabne. wiinin xiyya afur kutte guys rabbi na galaa Sadhaabne. wiinin xiyya afur kutte tap tap godha abdii muktaar tokko illee jala kana dhufeetiin gadhee naan jedha abdii muktaar tokko illee jala kana dhufeetiin guys maal ani Maal kajeleen ati faanti hin dubbatin jedhime. Zimbal jala kana dhufee gadhee naan jedhee naan rabsaa baran dhiira kaayiroo haadha faadhiti buunan isinii dhumatte. Anjarman irraa misaayilii tokkosa. Duuba mi amma gara qum nagarii haadee naa doorsisaa jirani. Ayo akkam nagaa. Mi amma gara qum nagarii haadee binume tamma yaada faadhe. Ayyee. Nama waggaa 30 irraa haga 40 jette. yaa Daankelina. Nama waggaa haga 40 dheerinni hoo. dheerni normal rakkoon qabu. Nama dheerinnaan haga aslii gahu. yaa okay. Okay. Bifatti hoo magaala gurraacha diimaa. Itti fakkaata sii galee Yoo atiin daa'imaa wayin agartu. kalas bakka taate. Nooliin anaaf miti. Ani intala kennachuuf jiraati. Okay. Okay. Amma duuba gara kan kee deemina namoota gargari jira beektaa kan hin beeku. Ayyee. Tokko amma waggaan isaa 30 wayi akkana hin ta'a. Dheeraa beektee dheerinni isaa akkuma aslii sanii. Nama bareeda allamu nama see ta'u na fakkaatti. Fakkaate moo Tokkoffaa garuu ammoo boorci xixiqqoo wayii qaba. kunoo kana kunoo. Ila xixiqqoo wayiiti haguma aslii san. La galatoomii jedhiin ulfaadhuu siin jettee ati faate jedhiin. Galatoomii ulfaadhuu siin jettee ati faate jedhiin achitti. Waa amma boorci amma abbaa giddii kenna tokko ka Dubaay jiru ka akkasitti miti. Boorci ma xiqqoo wayii qaban. Abibi anaaf inni ani gaafa ji'a 8 ilmoo garaa qaba inni akkasii eenyutu ulfa jennee waliin gabbadha. Waan baatii muraasatti baduu danda'u be. Awwee wallaahi furdinuma qaama namaa keessa wanni baduudhaaf balleessuudhaaf yeroo dheeraas gaafa ta'uu jiraate borci. No. Wallaahi borciin baay'ee bada. Nyaatuma kan keessirreeffachuu kaan ammoo atuu bira jirta maal? Bu'aa bayii hedduu gaafata. Bu'aa bayii hedduu gaafata. Aabaan sadii namni gara ababuu sadii.
ban isi gurbaa mutkaan nama sila nama sonaa ka Jarmanii jiru kasillee jireen gaarii jechuun hin jiraami waliin jiraachuu dandeettan nama sii ta'u borcima diqqoo wayii qabaa bara. Ramadan marree atuu qabdaa borcii jetti maal inshallah an akka kan keetii inshallah waan mataa sangaa liqimsee fakkaadhe deemasitti fakkaate habibti kiyya. Ganama galgala loomii dhugaa ganama galgala achi fiigaas ispoortii jedha maal jedha asirratti qixaatii gizee jedhan lafa ol ka'ee qucci bidiggii bu'a. Akka kan kee mataa sangaa badhadhee deemasee tagaraa keessatti. Haati faatee umriin isii meeqa naa gaafadhu. Haati faatee umriin isii meeqa naa gaafadhu jedha tokko. Dhiisati warra koomintii kanneen itti dhiisanii warra inshallah biyyatti abbaa fi haadha isaanii irraa koodariin mana diigee jireenya itti hadhooftee jireenyi koodii gaafattee tuna jala deemaa. Dhiisati warroota akkasii sanneen dhiise. Warra koomintii galatti natti gurguri natti fuudhi anatti haa heerumtu minaamina jedhu kanneen dhiisati. Gizee ati gabbuutee laaltu kun karabbiin hafuura ofiitiin quwwaa ofiitiin dhaabee deemu jecha. Gizee jala gasseentee laaltu rabbiin quwwaa isaatiin dhaabee deema kanatti. Maalti wal jedhaan. Amma gara poointii haa deebinu. Nama wayiitu jira. Itoophiyaa jira. Finfinnee jiraataa hojii mootummaa hojjeta. Hojjeta mootummaa kanallee baay'ee. Maa qirsi jedhee jalqaba maallaqni homaa rakkoo hin qabu hin jennees. Nama mallaqaa fi miti ani hojjeta mootummaa baay'een fedhu jedhi isheeti jedhi. Hojjetaa mootummaati. Ayyaan naannoo Finfinnee san I think sabbataa gala. Barsiisa ayyu. Maaf naan dhaabdare. Abbaa kiyyatu waanaa dhaame sii galee osuma biyyaan bahin naa dhaame. Yoo anillee jiraadhe nama kana sadiin itti heerumuu fi miti walumaan haasa'uudhaaf iyyuu hin karoorsinaan jedhe. Tokkoffaa barsiisaa naan jedhe. Lammaffaa poolisii naan jedhe. Sadaffaan shufeera naan jedhe. Waan kana sadiin waadaa na seensise. Ittumaa haasa'uudhaaf iyyuu bultii waliin ijaarachuudhaaf miti. Siigalee. Barsiisaan qofa jechuudha. Gatii kana ta'ee fi wantoota kana sadiin amaanaa fi waadaa abbaa kiyyaati waan ta'eef takkallee janaajjanee hin beeku. Anama gizema isaan akka tasaa dhufaniitiin na dubbisan minaamina jedhaniiyyuu bas kabajaa isaaniillee osoo hin buusin kiyyallee osoo hin buusin. Akkasi Abdurra'uuf kiyya tasfaan kan kee kute. Ijoollee duraan biyyatti waliin baranne Abdurra'uuf kuti tasfaa ka Jarmanii illee deddashi.